الو الو. اه. نجا السلام عليكم حاج. عليكم السلام. نجا كم ويانا. جرت برا والقهيرة تريدي ايه. سني بسنين بلبلني والقهيرة تري أما جنباني والقهيرة سني رام بهي سني بلبله سولي. كاسي كم سني مالت قلتن ارمو. أنا برا نبين جبريلي برا ايه. جبريلي ارمو متو نولي. آه نوري. امري نسيك نبدو في بتاتا جمدامي. آه كاليسة بولتيشني. أيه بولتيشني كنا قل هلكم قل لغنا ملكم بانا اجمد الدبئة اولي بيشمت. آه من كنيلي غاف دراتكو احمدين بلتا كنيلي كلمة ويتكو زغوغوريت. أيه وانسان كبتي يلي واللي أبكرا كوني باقي نميت. حميد جول التونم للوكيس جدا جدا نرينا من كنا ما ملائكة من كلمات كتي صندوق قريت مان بوليسون أجي يفتو فينا من أجي تسنجي رمالي نلو تكنا مالذا أرقم تجده وجنك ورطو ليبا قم مالين بدا جدا ورمكم سرباندي خنجي في تلباجي في أخنسو وخاولتمي والأجي سنفكا تماليغا ركي نارك كيسان قم نجتين جري ومكانا دوغو قريزة إني جتشك جافة تمنا وان سنيبه نمني إذا سني أمو دبيك هذا دكبي أبو ميغانجي قرد دبين سنفكا سوانا كسي لما لف دبتي قرد ساجران نتاتا نجتشو يمولا كي جتشو بيري نمني ذات يكون أكمالي نمتعارا ما لف سنجتي دبيو لجمع فدوبتي دي قرد جنان إني سلجي قرتي ورا باركي سنيلي آسي ورا مودي بي فولسوس نمني باركي زاقا بسان باهي نمحقم جيت جالي أرقتي مسارا كمين باتي اللي أرقتي مكينا اللي كمين باتي أرقتي إذا سيودي فوليس اللي نمقم تتلب لمين اللي أرقتي إذا سي أوفاني ورماسا كيسا جاد سنيلي إيه نسل أي إيه دي قوين أمين كمين جيت جالي وان كان كل اللي أرقتي ترتيبت دي بسيجاد اللي أمنتي إذا وان كان ري نوري بدانا فني بيانكو نوري دبين كن هاي تأكنا جرا دي المكيسني باي كلمة غاب درالي دو قرآن أنا منون كان باسي اسمه موتو ممتانا تري ودي غالي باسي قالت اللين دبنا ربي نلين دبنا ومتا اللين دبنا نولين دبنا أبدا وسربون نتقل تيسين سنقبنا يسا نافع سنتقل جمونو توسين قبنا يسا وانا ربي كينا سدلقي مجا ربي كينا سأجلقي يسي تبيني مو باي ديني باي نمنا كمارت ديبي أماني كان أولوني نمنا ما قلت انجل تجيت شاكا كوانا نلوبا يغانا سنرتي بقى نمني اللي أواني ويسي أما أسكيس ولي موتما جيبو شنين كمبريكا ولكا بجامي تكيل مكيس اللي نميان شنين أمجينا بي توسي ليشين إنجرت سيرا غرا كيسان كان اللي غرا كيسان كان اللي إنجرت وانا كاسيزون نمني شنين يا شنين كم انجري ربي جرا نمني يا شنين كم نكيس انجرا ما جبتا سم عجائبة ايه شيء أيه warri akkasii sun immoo inni godhure waan bitta qabsiisa malee qabbaneessaare dhugaa jettan kaagana argatte jarillee akkasumatti bitta qabsiifte haa qabsiifte yoo jechuu deemnee janaadilleen turee naadinne sisana kuma qabdu isheen janaasni finfinnetti qoratame gaddeebi'ee akkasii quba qaba xalayaa maa nutu barreesse mi gara hospitaalaatti xalayaa nutu barreesse nu barreesse xalayaa anumatu barreesse akka laallamu san quba qaba reefillee gaddeebi'ullee quba qaba ahmadi wajjiilleen haasofnee turre waan kana haga gadi gara gale kana gaafa san gaafa hospitaala akka seensifamu xalayaa tsaafeefi ture waan achi asii maal akka ta'e san irraa quban qabu waan akkanattu jira malee quba qabeessa quban qabna eegana amaan yoo lechuu inni amma jum'aa gadi gara galee achittillee nama poolisoota waliin deemtee fi ijoolleen illee wal dhabdee gurbaan poolisaa akka deemuun illee nama gaafa duraa qorannoo kana qorate Ahmadiin dogoggorsiise
Oromiyaa. Uleen yeroo socho'an lammuu uleen doonne jedhanii dhiisee mataa keessaa baasan gurba. Kanarratti illee isallee dhadhaadha jennaan biyyi hojjennu asii dubbii kana waan barbaadan nu gaafadha. Ahmadiin gaafasii naannoo sajjattuu keessa hin jira jennaan baadhee gurgurana bisallee shakkina akkana qorannoolee gaaf dura dullaan deegas dhiisee keessaa baasan jennaan maal qajeelchase inni illee to'annoo jiru nu haa oolu nuun jedhan. Haa oolu jenne sunillee yoo dargatte irraa keessa yookaan namicha isin haa oolu kunillee jennee sanillee fidee akira amma sammata kanarratti labsi guddate kaabboo. Kagaa sanaallee hin dhaadase. Kagaa firaa hin dhaadase. Kagooroo jedhee malii jedhee boobba jedhee kana mara halka wal geennee jummaa galgala maal taan waliin jenne. Ibraahimillee rabbi nuu fide ka Ibraahim ajjiille. Ibraahimiin quba qaba. Naa bilbilee ture dheengadda amma gaafa guyyaa qabrii awwaalchasan. Walii bilbilee turre hajii fa'aallee waliin jirraa. Waa baay'eellee hajiin sirreessanii galgalallee mee wal mari'annaa jennee dubbii qabannee hojjan deemne naan jedhe waysan. Gaafsan galgala wal mari'attan na fakkaate. Addaanum gallee dura jummaa galgala wal mari'annee uummata kan akkam boona jennaan mala baafnee maallee dhukkubni dhibbiin bilillee kun orooba illee seene warra gindinillee guyyaa tokko haadha marmaraa guddatu jira ganda mararra deemanii marmuruu jedhanii nama nuti waliin ergi nama hojjaan murinaa jedhaa jennee agaafiraallee gaasagallee bakkee kana maraa bakka dhoogaa jenne sun akkasumatti hafe eegasi ganduma keessaa yaatee makiina soogatti buluun jennaan kanaallee nurraa qabaa jenneen akkasitti qabaniitillee walitti wayii hafee miti akkasitti nutti yaa'e yaanaan waraanillee qophaa'eetuma eegee ijoolleen dhagaa kanatti tuuluun dhagaan darbachuun nama dha'uun poolisii dha'uun gudina argame. Haa ta'u lachuu rakkoo namni rooba gad dhufu orma biyyaatti beekanii akkasumatti jabaannee jaarsonni lakkootaan isaanii nama haalimaallee fidannee akkasiin ijoolleellee sirreessinee bakka qabriitti dafee sabjiirratti deebinee waytiin isii bilbilu kanaan walumaan ta'inna waluma mida jirra. Waan sammanaa tolfannee akira eegasanii sirnallee kunnu abbaa gadaallee waamnee kadaabbaallee kambeentuullee kabalasheellee waamnee kunnu gubanaa lallabi jedhee tartiibatti deebisanii fi lallabanii fi gosti si'achiif ta'ee nu jennaan tokkoffaan gosi lammataan goofin jira kaan eegasii itti sii qixxeeffadhee sitti ma jedhee maarree kana sii murteesse jedhee jaarsa kennanii fi nama shan jaarsa biyyaa keessaa kennanii fi namni gumaatee barbaadu jaarsan jedhanii anillee jaarsan keessa na oolchanii akkasitti ammadan tartiibatti deebifnee eegasii amma warra kana qarqaasa jennee qarqaasatti jammadee warri kennallee galgala qophoonee ganama birrii fuunee deemnee birriin kuma 40 akka bulchiinsa baaleetitti birriin kuma 10 akka bulchiinsa magaalaatitti birrii kuma 50 jennee nullee warri jaarsonni kuma kenninee kuma 60 goone achirraa akka ka'e maal gootu kuma 900 fayyadee birriis kanallee akkasitti warrallee gammachiifnee waan maraa fidnee eeganaa maarree amma kun akkana nu dhiifsanii deemina ijoollee motora irraa waraanni boodatti sannuu deebisaa jenne maarree isinillee eegakka isaate waraana keenya kadhaame nuu kiisaa kaa jenne amma walumatti haciiftu gadhiisa jedhanii kaanee nu waraanallee dheedhee kadhannee wanni motorallee motora fudhanii gadhiisatti galillee jarillee gadi nuu dhiiftee galgala guddinaan kabajaa kaanee gallee akkasii gabaafne kaaban waan guyyaa shanii sii gabaase. Sirri. Amma wanti jiru amma sila amma kan mareef sanaan jettan shaniin amma ganda keessan jirti shaniin magaalaa kanallee hin jirti ka jettani sila shaniin tuni tamisiin eessa warruma baalee warruma keessan kanatu iyyuu paartii nama shanee siinit jira moo warra wallaggaa kanatu sila garanaa garasitti buqqa'ee wanta kana geggeessa sila. Duraanii ABO'n hin jirtu. ABO'n ni jennu kuni kun ABO'n tokko kun walumaa galatti ABO'n tokko maamiya. Tokkuma ABO'uma kana keessa namni way shanee taatee reetur ABO'uma. ABO'uma eegasanii hojjan caccabtee malee. Eegasanii dootee shaneen taane gaafa biyya alaatitti taatee yuumi isin. Gaafa kaane isin gallaan bakka lama fottoqe kaa namne. Warri gaafa dura warri ABO'uma kanatu si lama ta'e tokko shanee gargaare amma ila
jenna Hamza jenna eenyu jenna gaafa nu abaa'oon alaan galle gaafa galtumara iman qeeballeenu waca qeeballee jara maraa simannu adda malee tokko taata malee nutti hin deebiinaa jennee dila gaafa sirri quba qaba sirri adda malee amma fi alaa galtani reenu amma isin hin bilisoomne isin ima miidhamtani oromummaaf ima loltani dadhabdanii biyyaa baatani eega biyyaa baatan alatti shantaatan nuun jedhani nu ammoo tokko taanee bilisoomne isin eeyne isinillee kun nu tokko taatan malee nutti hin dacha'inaa jennee mattu akkasumatti nu bilaalin jedhee namni alaa galu marti nuu ima simanneenu eeganaa shaneen maadee gaafa kaane makiinaan qoodhattee waan mara tolfattee nutti dachaate dachaatee lallaba jammarra sabbaa keessanii fi dhuftanii guyyaa wuxa ta'ane finfinnee galaa jira galgala ishii lallabdu saafa hin dhagahe magriba masjidatti salaate hamzatti ishaa'ii salaate hin duune bada jaana na fayyaa qabdu ammallee eega bilisoomnillee lammata shaniin nu dacha'a jedhee biyyaan jalli harbatti waamte ani kibsatatti biyya waamee kibsata kana murtii kenna dabarfanneen mee namni shanee qarqaadu nu keessa nu fa'a jenneen dabaadiina keessaa ibaluun shabbila heeruu keessaa ibaluun jedhanii kan nutti banitti kana nama gosa isaanii nama shanitti ooden kun dhoogaa nama keessan jenne isin namni roobe isaati tokkochi kee guyyaa boruu harbaa isin sodoomitti lallabde ammallee deemee dalma baga dabaaditti lallabde namni tokko ittiin bahin nama sagaliidhaa kenna kurneessu ana alamaayyuu bulchiisa magaalaa kana dhaqnee gaafanna waan inni ayyameef jennee nama ishii gargaara jennu kanallee gosa sammadatti nama gooneen nama kudhaniin kaasee alamaayyoo kantibaatti dhaqne alamaayyoo yaa namni galma keenyallee ayyamee sodoomillee shani ayyame ishii maa ayyamte seera kanaan jedhe ishii ati waliin ijaarte yoo seerri achi mootummaan oromiyaa jara kana sifadhu siin jette nu biyyatti himte moo osoo nutti hin himin jara kana kana goote ati mataan kee shanee moo shanee miti jechaa gaafadhe ani shanee miti jedhe eega shaneen ta'in sodoomiin keenyallee kabajamu organama waraanaa achi nuu dhaabe galmi keenyallee kabajamu gaafa duraa itti himne tokko taatan malee nutti hin dacha'inaa jenneen giddiin nutti dachaate makiinaa kuuraa guuratte wayyaanee irraa makiinota fudhattee birrii wayyaaneetiin nu keessa deemti ammallee lolatti nu deebisuu barbaaddi gajennu hin dhaadanne gaafa san ijoolleellee itti qajeelchinee siree ishiin qabattellee darbachiifnee ofirraa dabarsinee goobbatti tartee goobbatti waa akka walgahii gootee egasii dheetteen tarre walla gaafa san jara maaliif akkana godhanaa aloo kanas akkana godhe jedhee agataatti wada nan dubbifee jedha diina natti ta'ee kanallee gosallee itti ergine gorsinillee gadiin amma garaan isaa shanima inni ila amma sirrii jettan amma ila tokko amma informationa tokkottu nu gaggahaa ture amma hiriiruma kalee bahame kana keessatti kaafaa ofii abaa'oo miseensonni isaanii kabaa irra jirutu yoo hiriira kana keessa qooda fudhatee ijoollee qeerroo wajjiin walii galanii qooda fudhatee jedhanii wanti kun hoo akkami amma bara kama walii amannu wallaalle kennallee ka wajjin hojjennullee yoo nu waa gaafannu waan akkaan nutti haasaa kama walii amannu wallaalle matama miidhati kama walii amannu wallaalle ka qabannu wallaalle mee isin wanta kana irratti amma hiriira kalee bahame kana keessatti paartii kaafaa otii fi abaa'ootu warri baala jirurra waan kana hiriira uummata mootummaa kana irratti fokkora kana geggeessisee jedhanii wanta kana mee namoota gocha kana raawwate yoo beeytan maqaadhaa yoo beeytani eeruu nuu kenna tarkaanfii ta'uu qabu irratti fudhanna. Mee waan naa gootu uummanni amma mootummaa keenya kana amma maal nuun jedha amma bilchiginnaa arraba godhan jedhe aloon namni baali keessatti bilchiginnaa daraarsaa jiru isa jedhanii mi'aadhaan. Isin baananiiti. Bilchiginnaa bara arraba godhanii amma. Sirri dheengadda feesbuuk irratti argeeti. Ibrahim Haji bilbilaaniin lakki waan akkasii hin qabanii namnummaan biyyi qabdeeyyuu nama biyya kana iyyuu qabee deemu namni mootummaa kana iyyuu qabee deemaa jiru isaanii naan jedhe akkanumaan ijoollimatumaa arge dalagaa maali maal naan jedhe ture. Wanni jettee dabarsitee yoo Aloo fi Sheek Qaasimtu dhiiga uummata Oromoo balleessattee illee feesbuukaa iyyuu laal. Akka jettee jedhe. Nama bilchiginnaa arraba godhanii ciniin bilchiginnaa jedhanii miidheenuun.
Umaa bilchina waan tokkoon shakkitan hin jiru. Mootummaa wajjin dhaabannee jirraa hin bitamnu gurguramnu. Mi'a sirna isin kaafaa oduu ka deemna jettan kaafaa ontun kaabineen ishii mataa irraa qabee haga miilaatitti jawharii tokkocha Oromoon bituuf of keessa keetti kana malee eenyu namni keenya tokkocha keessa jira. Nu ammallee yeroo jalatti bitamna. Barii hiddi ishii daawud ibsaatitti deebi'an meeytanii isin jenna akkana lolli keenya biyyaan. Wanni amma namichi isin jedhu suni warra kaafaa oo gargaaru kanatu kunu akkana godha ka jedhe suni sirri isin jedhe. Sirri kuni nu ammallee shaabii miire ummata barka akkana godhatu kuni. Sirriidha. Waan kana dhawaataan kunu ummata kanaan meera kummaan mootummaa keenya kana diddaniif maali ammallee waraana nu deebisuu heddanii warra wayyaanee wajjin aqallee masaara irraa fudhateetiin nama keenya waraanaa jiru duuka deemtanii jechaa kanaan nama aqalii qabu keessaa yaasaa jirra malee jechi namni siin jedhe dhugaa akkasuma. Bareeda ammallee namni an qulqulleeffadhe isinumarraa amma namni biraarree namni nu amannu hin jiru kennallee amannu. Ammallee ijoollee waltajjii Shaashamanneetti har'a namoota sila tooppi ta'an ijoollee nama gaggaarii nama yaada qaban ijoollee bilchaataa godina irraayyuu yaamamanii turan gara Shaashamanneetti. Ijoolleen ergamtonni nammootiyyuu ijoollee mootummaa kana qeexuu jedhanii waan kana haqiiqaa keessa waan isin beektan jira. Amma Shaashamanne irratti walgahii dhaabaa wayiitu jira. Har'a numatu waame. Har'a yaabnee borii walgahiitu geggeeffama. Walgahii sana irratti ijoollee quuqama qabdu ijoollee dhugaa dubbattu ijoollee mootummaa kana afur dhaabattee mootummaa kana deeggartu gara waltajjiitti akka dhuftu jennee turre. San keessatti amma komii naannoon tokko ijoollee mootummaa kana hin feene walgahii kana rabbashtuudhaaf garas deemamtee maali jedhanii waan kana keessa waan isin quba qabdan jira. Maalirraa nama ergeen beeku ijoollee ergamtillee beeku nama ergillee beeku dhageenyillee ila amma osoo akkas taate oduun mucaa gurbaa amma gaarrii kiyya Ibraahimii kana Ibraahima Baangida isa gayaanii gara keenyaan osoo taate. Ibraahim kun kam? Ibraahimii kennamu ka Ibraahima hajji jettanii isin? Ibraahima hajji jettanii? Lakki. Ibrahim Babangida ka jennuun tokko jira inni jajjaba. Nama keessanii? Nama keenya inni ka warra Kabir Abdiiti. Ibrahim ka warra Kabir Abdi. Ibrahim jechuun kun Ibrahim nama hojjaa dheeraa wayiitiin Ibrahim gurraacha dheeraa wayii. Gurraacha dheeraa. Jajjaba. Isa edda Ibrahimii kana hin barbaannaayyuu. Amma hooggansa waraanaa qaama baalirra jiru kana isaa walii qunnamnee turre yeroo jalqabaa sanii manguddoota keessaa namoota qaqqabadhaa jennaan akkana namni Ibrahim jedhamu wayiitu jira maal naan jedhee ture gaafsanii isuma ta'uun oolu ka Ibrahimiin naan jedhu sunillee amma jaraa wajjin ka dalagaa jiru tokko. Okay kana akkamiin nama jajjaba nama dhaabbata qabu. Amma inni aba'oo tokko maal jedha inni ifaanyi malee nuun hin bilisoomne biyyi kuni. Biyyoon bilisoome. Wanni nu muka keessa soqaa baane ka dhagaa keessa gosa keessa deemaa baatee finfinnee keessaan ol baate. Nama lammataa bilisummaan biraata nu barbaannu maaliddi jedha ka inni nama waa barate nama isaa gale. Tokkoffaadha inni baran makka baaleetitti. Analli gaarri naa ta'e ka amma ka sila yoo na dhaanillee bari haqiiqattilee meeshaallee manaa ima qabaanne. Haa qabaadhullee yoo lachuu namni waliin bakka mara deemu isa bara. Sila haaji. Sila namnummaan jaarsa biyyaa jaarsa kabajamaa jaarsa ulfaataa hagana gahu kana. Sila namatti xooxifatu jira. Waan akkana yoo jiraate eegumsa gayaa isinii goosifna waan akkana kana dursaati nu beeysaas yoo rakkoon akkana jiraate.
Ana biyyaallee bakka shakkiitti meeshaa xiqqichallee hin qaba. Halkan illee immoo deebi'ee meeshaa mataa guddichallee hin qaba. Amma warri shanii kana bari kadhoo isaan biyya keessa seenee mana namaa bulee nama dha'uu barbaadu jedha akka gaafa gurbaa Shaashamannee san. Gurbaa Kamaaliin jedhan san. Waan akkanaa kana jedha kana deenu lappitti eegganna kaa. Eeggadhaanulleeti waan gara kennan waan isinii godha eeggamsa isinii godhamuu qabu isinii goosisiifna warroota waraana achirra jiru kanallee bilbilaa fi waan isin eeggamuu qabu marayyoo akka isinii taasisaniin goona. Ibraahimii kana mootuyyuu akka isin amma natti himtanitti nama jajjabana fakkaate. Ibraahimii kanallee nu jabeessaati mee haala mijeessinee gaafta akka walgahii gooneeti isin waamna. Amma ijoollee amma waaman hojjettu tana. Nama ishee ergallee ani hin beeku sila karaa zooneetiin ergamte moo karaa bulchiinsa magaalaatiin ergamte jechaallee beeku takka jedhu. Ijoolleen immoo nu qopheessine akka qeerroo roobeetitti qopheessinee lafa jirtu jira. Mootummaa kana deeggartu. Mootummaa kana diddu jira. Nuti ergallee san guuttan duunaa deebiftaa san takka jedhe. Amma namni kuni amma achi jirta malee waan as keessaallee way guddaa beeytan. Maaliif kanaafuu sin gaafadhaami. Amma bari akka waan mootummaan kenna kuni amma Dr. Abiyyi nu miidhaa jira Amaara nurratti deebisaa jira afaan Amaaraallee haaseenu jedhee akkana godhee Finfinneellee immoo deebi'eetiniin ka qara'aan jebbannee jenne amma Amaara nurra deebisaa jira isan barbaadnu warra akkana jedhu jira. Warri akkana jedhu kuni kunoo nuti dubbii kana keessa kaayi warruma isheenis deeggarutti jira bara. Kunillee amma humna wayiillee hin qabu fi jecha akka kanaallee hiyyaa. Warri amma kan kuni ka ammoo ijoollee kaasee karatti yaase kuni ka afaan dhoysatu kuni kana nu warri na bara. Kuni ammallee yaa miti yoo lachuu wanni kun dhawaata keessa deema. Nama magaalaa roobee sana sirreessine jennee ammaa boruu qabtuma jajjaba wayii qabna. Gaafa roobi sirroo jedhee marsuu ima sirraa beekta. Akkasi Israa'eel wanni sakkittiin si dhaamadhu. Ibraahimiin kiyya kun hidhannoo hin qabu amma gaafa biraa osoo an dhooggu gurgurate ammoo zamanna ay deemaa jiran gurgurii waan kanannaa biyya amma tole jedheetiin hin gatii argannaan gurgurate. Amma immoo itti jenneen sole nuun jedhe. Kanaan akka innisiisaaf uummata akka kanan jinqaminaati. Kanaanatu haala mijeesseeti isinumatti bilbilaa isinumatti dhufeen irraa fuudhee haala ta'uu qabu isinumatti kenna. Isinuma kennisiisaa fi rakkoon qabu kanan jinqaminaati erga namatti amantan taate rakkoon qabu amma waan isin jedhu amma nu amma sa'aatii ammaa kanatti gartanii haajii waan maraan beeytanii nama kenna barbaanna humna barbaanna nama gartanii amma gurbaa Johariin kunillee namni baay'ee nama gara isaa achi hirkataa beeytanii. Achi hirkataa nu amma carraan nu qabnu amma dargaggeessa amma isa jara jiru kana haala proposal dhiyeessinee jira ijoollee dargaggeessi kun dalagaa hojii hin qabne hojiitti galchuudhaan Shimallis Abdiisaa fi Dr. Abiyyi wajjin mari'anne koreen hin dhaabbata akka magaalaatti. Kanaaf ijoollee tooppi ijoollee jajjabaa ijoollee humna qabantanniin isin yoo dandeettan maqaa jaraa galmeessaati. Maqaa jaraa galmeessa tarreessaatii nu ergaa leenjii kenninee fi yoo bukkoo namoota yoo kabeetan taate ijoollee amma yoo naa kennitanii galmeessinee leenjii akka fudhatan gooneeti leenjifneeti akka jarri hojiitti galan jara goona. Amma gaafdurii ani barana ol bahee mi Finfinnee. Amma Ibraahimii kana wajjin mari'adhee jaarsota bara kiyyaatiin illee mari'adhee ijoollee roobee kanatti nu harkaa dattaa'itu kana maal goona. Tanu harka jirtullee maaliin utubna tanu harkaa bayaa jirtullee maaliin dachaafanna jennee walii galle. Ijoolleen tunillee waan itti hirkattu takka nu qabdu. Ijoollee sana gaafa duraan lammaa mangarsaatitti dhaqxee mangistichaa sanarraa lafa tana nuu muri haga ilaaniin keenya dhaqqabeste ilaaniin keenya kan roobee dhaqqabe nuu muri islaamillee qabrii hin dhabne qabrii nurraa guutamte qabriillee achirraa murannaa ijoollee qeerroo sanallee simbirsinuu mana keessa galti. Kaaree dhibbaa fi jaatama sanallee taatu qoonnuu fi sadii nama kuma sadi goonee
Salafaa goonee hektaara 40 wayitu gayaa. Hektaara 40 wayi san nuu kennanii ijoollee sana akkasuma saadaati sana shanee haala cubbuun qabneen qoonnaa biyya tana binnaa yoo looneen tun kan dhaabatte baaliin buluun kan jettee kan nuu dhaabatte gosa mara ta'e keessa jira. Wal san goona jennee lamman dhaqee gaafa duraa gaafanne. Lamman koreen ergee koreen dhuftee tooyattee ol deebitee eegasi lamman akkeen ka'ee tuuntaanumarraa osoo fuutu tuuntaanumarraa osoo nu fuutu tuuntaanumarraa osoo nu fuutu har'a geenne. Amma gaafa san anaaf Ibrahim kaanee ol baanee Shimallis Silaaq ati nu jala dubbachuu dhiisee silkiin isaa takkaallee nuun ka'u. Amma fiqaatutti dhaqnee itti haasofnee waan kana silkinee haasofnee ol qabnaa. Natu isin waama nuun jedhee tole jennee uummata akka nu waamne oollee ammallee boruun taayyuu caqafannee walgahii musan irratti illee dhaqnee ijoolleen itti ol nu baasuu diddee uummata akka bu'aa tokko osoo hin argatin taayyee bicha arginee dubbii kana bukunu fiqaadullee qabsiifne ijoollee sana akkanatti bitanna jenne waan haganaa nuu godhaa jenne osoo ijoollee sana haga san harka buufne idmetti namni tokko mootummaa ta'e namalee nama bilaan filu. Dewan saditti haasa'e jalatti jenneeni kaanee biraa galle. Osoo hagasiisan arganne nu nama qokkeetiin naaf dubbatuu miti ani waan ifaadii kana keessa guyyaa tokko lafa takka naa kennaa birrii takka naa kennaa mootummaa tanaan hin jenne. Waan kiyya nyaadhe isa kan siqee oofaa wanni kun waan abbaan keenya irratti ta'e qabsoon tuni isiisa irratti nuu fide hin bilisoomne wanni nu qabnu jedhe kana. Anilee biyyallee bakka margaa qaba amma gammoojjii aanaa sagalee kan akkasii keessa deemaa bahee hidhaan jimboole sun gammoojjiin ila harka baasee na waliin abiyyiin bila. Waan akkasii san nuu godha jenneeni jalli kunoo amma ofiifuu jibbaan biraa galee aariin sila namni bakka asii kaane wal argine haasofne daqiiqaa gabaabduu nama haasofsiisuu hin danda'u kan jennee olachuu maal goonannee biraa galee. Amma waan gootani. Anamma waan amma wajjinaa suni kana mara wajjileen haasoyne keessattuyyuu amma biyya irratti dalagamuu qabdu Baalee fi Baalee Jimmaa biyyoota sadii irratti mootummaallee nullee ka xiyyeeffannaa kenne biyyoonni kunniin biyyoota babal'aadha. Kanarratti yeroo gabaabaa keessatti furmaanni wayii gabbu'ee isin birallee hin gayaa. Isin amma taanamma isin hin jeetan amma dirqama ijoollee qabachuun dirqama ijoollee tanniin nu galmeessatanii qopheessitanii walgahii waamne. Walgahii irratti leenjii kennanii fi waan jiru marayyuu waan amansiisaa ta'e waan qabatamaa wayiitti akkasiinullee waan propozaala wayii qindeeffanneeti akka jarri gargar hin bittinnoonitti haala mijeessinaa fi isin kana ijoollee tan akkasitti itti nuu jabeessa. Inni bidhaati. Maamma Yaaqubii tokko beeytanii isin? Ka amma hidhaa bahee kan amma hidhaa bahee jira. Bilisa jedhanii ni hidhaa bahee. Bilisa jedhanii ni hidhaa bahee. Inni kun akkamii fi namni baay'een namtee barumsa irratti jajjabaa jedhanii akkam isa kana yoo bakka wayii ilaallee bakka gaarii wayii yoo isinii kenne akkam ta'a? Maamma Yaaqubiin kun badaa miti inni. Batiin qabu. Isaan hojjechuuree wayita wayyaaneetii miire. Wayita wayyaaneetii badinni. Inni 2007 hidhame. Beekamaadhaan inni ila bari inni hidhamuu fi wayyaaneen baduu wal bidaa miidhe. Sirri. Inni badaa miti jedhi. Batiin qabu inni mishamaa wayita san dideen nama madaa waan godhe ati ma beeytaame. Haqa keessan. Ilmi ati marti ilaalimee namni martuu gizee san akkuma namoonni akka jiraatu ta'e malee battaya. Amma isin namni garaa keessa malee namni akka keessanii kan mootummaa waliin jiru kuwee mootummaa sanitti dhaabatee waraanuu danda'a. Danda'u. Karaan isaa keessi ammoo iyyuu haa qabaatu malee. Ani isaan badaan jedhuun inni amma anallee ima jibbaa wayita saniif. Wanni inni jibbuu firii ani qabsaa yaa miire. Biyyallee anatti harkaa qabaa miire. Wayita san adaballee ima naa godhaa bakka itti na waraanullee ima qaba. Ani Maamma Yaaqubiin badaan jedhuun abbaa ana akiraa qaba nama umuriin ture. Ammaa fi osoo amma namoota dura dubbifnee turre yeroo ka kennan gaafannee turre
inni sun barumsaalleen jajjaba osoo bakka wahii ilaallee uummata baalee kanaaf bakka wahii irra goonee jennee gara wanni wajjillee mari'anne Shimallis Abdiisaa wajjillee mari'anne kanaaf manguddoo biyya sanii wajjin haasawneetii waan ta'u lafa kennaa waliin jenne yoo isin amantaatti qabaattani bootaa silaa nama kennaa ta'u bootaa silaa isinii fayyadu bakka wahii isinii kennaa waan san irratti mee ilaala. Maarree waan gootu. Amma namni gaaddudha alba ammissi lafa takka lafti badii takka jirti kan namichi tokko qaratun balleessee tare. Waan san irratti itti qaaqan isa. Amma immoo mamayyoo ballee salaalota takka tullee lama muusadii jira isaa waan ta'e qabdi. Waan kanallee bari mootummaan dachaasuu hidhaa jarallee jechaatu jira. Quba qabanumatu mari'ate. Ammallee jara gaafdot nu fittillee nutti dachaasaa jira mootummaan kun mootummaa badiiti amma tanniin illee nutti dachaasaa jira akka jedhu siyaasaa amma jiru walitti isiniin deemu yoo amma jara kana dachaaftan siyaasaaf hin deemne sirri kanaafuu isiniin mari'adhaa jira Ameeriyaanu ilmee qaqqabiilaa dubbii kanaati yoo amma jara gaafdoti kan kasanii yaarii itti qabu tun amma dachaate siyaasaaf nuun deemu inni badooma muun qabu dhawaan hin deebisaa isa amma biyyuma keessa jiraanee waa fagoo jiraa miti salaalonni daamtoon lamaan illee ingilti inni warra qara warri shawaa kun irree oromoon shawaa kun abbaa biyyaan ta'e kisan lafa mana guuree gurguree guffina ofii mana quubse kanneen yoo dachaaftan biyyi amma waan hafee nutti ilaalaa kaaragaan isinitti bayyinuu hin jedha. Amma waan nu gootan isin amma lahaaji. Nama silaa biyyaalleen fayyadaa nulleen fayyadaa mootummaallee fayyadaa jettani. Laala qopheeffadhaati. Eeruu nuu kennama ammayyaa qubii wajjiinuyyuu. Nuti bakka isin jettan irratti abbaa nama isin nuu ta'a nama mootummaa kana hin jabeessaa mootummaa kana qabee duratti hin deemaa jettanitti amantani. Nuti isin ramadaati san akkasitti nama qopheeffadhaati nu ergitanii ka ijoollee isin hin jedhallee akkasitti illee qopheessaa. Amma gaafii isii dhumaa isinii kaaseetti sa'aatillee isinirraa balleesse. Roobin keessa naannoo seentiraali jedhamutu jira jecha informeeshina qaba. Seentiraaliin seentiraali sana amma namni baay'een komii kaasa. Maali isin seentiraaliin sun waan akkamisiin maali? Seentiraaliin sun magaalaa Fumbizaan achi keessatti manni wayii dur jira jedhe. Manni sun iddoo bal'aa wayiitti mana sadi akka sheedii godhanii ijoollee kennan. Ijoollee san asli gaafa qabsoo duraa natu ijaare. Ijaarree eega sani wayita balbala cufan wayita dhakaa kanatti fuudhan gootee nu hojjatte. Eega sani wayyaaneen ari'amnaan ijoolleen natti ol kaatee qoree natti baafte. Maal taate birrii baratte jedhe. Amma qabatti mangisichaa tana in haamannaa dhaarannee haamanna jettee asii kaatee addisuu adakkaaf addi dhayiteeti. Maali maal makiinaa isaa qabdan jennaan makiinaa dhaarannee koonu laaltanii isineen abba bakka fiigaa waliigallee haamanna jette. Eeganaa caarrattaa san keessa ijoolleen oolchine jarri nama biraatti caarattee fudhannaan yoo abbaan qabeenyaa haamaaf itti seene dulla guurattee itti yaate kaa'umna godhatte. Eegasii kanarratti illee warri mangisishaallee humna wayiin qabu Ibrahim Ajiiti namni achi jiru Ibrahim illee arrabsitee eeganaa nu waamanii nu illee qabbaneessinee laalaa sodaa jabeenna ijoollee maal godhan birrii kuntaala irratti birrii agam ijoollee godhan abboo humnaa barwan. Midhaan kana faan warqa waaqooti jennee muddamnee gizeen sotee haamaadha osoo ibiddoyiitti illee guutee jennee sodaannee. Deebi'ammoo yuunivarsiitii Maddoolaabuu kanatti illee dhaadannee kanatti illee galtee asaa gootee achitti illee kafteeriyaa guddaa wayii illee kennanii birrii barattee cubbutii bitattee maal goota muluun ishee. Eegana ijoollee tana jaluma galee. Tuma godhee laamsesse. Amma ishee dhiqan sadillee sirrichaadee waggaa qabaa waggaan garaallee irra taane namicha kumaan darsitti furdaa santu ijoollee tana ani isiin tuqu jedhee
Akhiree eegas isallee hojii irraa ari'ee beekta kaffaaluun. Kaffaloon Akkasitti ijoollee sallaabsisne malee qarata dhufituu baate. Kanallee bareechisee sii kenna waan jirtu kenna kaan waan hin jirre takkitti waa kenna. Anuu tanumaaf isin gaafadhee nama bira osoo nama meeqa gaafachuu osoo dandeenyu bara isin gaafanne wala. Maala nuti kiyya kaakun adeemee biyyaaf faaja malee wayi waa garaaf faajaadhe. Bitamuun gurguramu wali. Qabeenya kiyya nyaatamaan godhamaa isinitti illee na jabu bada. Maan nutti ajamtan biyya malee amma harka qabdan biyya malee amma namni kalee biyyaaf gabbahee jedhe maal nyaataa mi godha. Kanaa takka jedhe sunillee amma laamshootti kaayyoollee bara amma laamsheessine. Amma sentiraalii kan gaafa shukutii bitatee namatti utaalu kan ijoollee tumu waan fedhe godhu san. Ajaluu ajjeefna jettee taakkalaa baatee tattaani shinguuraan nama waaqa wajjin tokko se jedhee adii itti ba'e. Amma sunillee fashalte kaa mootummaan qara ijoollee san sumee deemuun illee katamaa gurbaa aadam jedhanii kan sunillee jalaalitti amma ijoolleen diigamtee bare. Haa ta'u bakka jiraattee ammallee hadhaa beefti malee. Amma waan hunda akkasiin nutti qabdu ishee jedhan harkaa guuraa jenne gurbaa katamaa daraa kanatu soba laafa. Gara saniinumaa akka badaan jirru qara nuti hin kitee godhe. Amma ijoollee sani yoo jiraatte yoo qabanoon qabamtu ijoolleen sun amma yoo ijoollee kalee akkasitti humna qabdu taate arra yoo qabanii hin dhaabattu arra akkamiin ilaaltamee isin. Ijoollee wanni batte. In dhagaa. Ijoolleen birrii baratte. Birrii guddaa baratte. Qabsoo fi birrii walitti dhufte. Hin deemti wal faana hin deemtu. Ijoolleen jiidde akka jiidde jirti ijoollee biraa ijaarree miiree nuti qulqulluu. Qulqulluu ijaarree san harkaa qabna ishii maal gootaa itti ajamta. Qulqulluu ijaarree jiraata barumsallee qabdu ta'e ishiillee nu gargaartee waliin ofirraa buufne. Hojiirraallee buufnee ijoollee sanallee fidla jennee tattiibattillee bifnee harkaa qabnaree ijoollee amma mootummaa kanaa waliin dhaaban. Ayyee. Maa isiyyuu qabna kanneen maal goona itti na jabnu na jifte sun amma isin birrii afgannaan nu gurguran. Bara maaliif isiniin jedha seetan amma isin caallee hin beeku waan biyyaaf ta'ullee waan biyyaaf hin taalle isintu beeka nama keessa jiraatu beeka magaalaa. Nutu beeka. Kanaaf isin gaafadhe kaa yoo amma isin jettan sana ijoolleen sun ijoollee kalee humna qabdu yoo taate har'a ammoo erga gana isin rifachiiftanii jettan ammoo bakka wayiitti nun fayyaddu yoo amma girgirrii kana keessatti fafaallaa kenna deemte wayi qaaqa isin magaalaa irratti qaaqa kaasti yoo gara keessanitti sobdanii gara kenna kanatti fiddan akkamii jechaaf isiniif kaase malee ijoollee yookaan ammoo tuyyuu ijoollee amma jettantaniin ergatti amantanii jiraattani. Leenjii kennaaf nu leenjii gahaan kennaaf bakka isin jirtanitti bakka maanguddoonni biyya san jirtutti leenjiin kennaaf kanaaf osoo dandeettanillee ijoollee sanillee namni beetanii amma waa fayyadamee amma Johariin kunillee beetanii haalama jiru kun gaarii miti. Kanaaf amma yoo waan akkanaa irratti mootummaa kanarratti gana qaanii ka'ee jedhee ijoolleen tun dhiibbaa geessuu dandeetti. Kanaaf ijoollee san sobdanii qabdaniituma nuttillee asaansuu baattani. Taaniin ta'an itti amantan sanutti asaasitanii jira mootuu jira duuba yoo aansitan akkamiin ilaaltan isin. Meeshin isin nama isin gaafa. Madduu gara badde. Galii keessaa warri yaa wayii jettillee galchina itti nutti laaftu ati asiin jiraadhu qaaqa badii ka olii gadi hin deemtu ka shanee jala deemtan kana gadhiisa jennee inni sunneen tawarri olillee jirti. Amma immoo deebi'ee tuuwwan immoo galiin tagaafas galdaba argattee jetti wal tafti hojiiyyuu qaqqabattee waa kiyooskii qabdi. Yoo ijoollee san keessaa hin baraatessinaa hin teennatti mayna teenna ta'uyyuu qabdu tanatti keessaa mayna haa fiillee wal shakkitu. Mee waan kana samoonii kamsaa dhufu ol ba'uu hennaanu anaaf Ibraahimin kiyya kun gara Finfinnee waan tokkotu nama tokkotu waan guddaa wayii isinii godhaa waan nu godhu jennee wayita beelaa sana keessa waliin deemaa baane namichi
Mani Amerikaa kana. Taa'uun keessa galtan natti. Waashingitanii. Waashingtan jirattanii? Waashingtanii miti Minisoota. Minisoota jira? Namicha nama qabaataa dureessa guddaa. Namoonni keessa waliin deemaa baane kaagaaf durii wanni yeroo beelaa san? Namicha kanaan abbuu kunu asirratti keessumaa ulfaataa wayita mootummaan ulfaattuun dhuftu kunuu mana duraan irraa sutee akka gobbaa kanatti ol deemnaa biyya dhangaa mara baannee du'aa ishii haa gootu ulmaanni roobee jedheeni urjii afurii nu ijaare jennee dhukeera. Isin ijaare jedhee waadaa nuu gale. Inni bakka bu'aan isaa jiru isaa iddooti. Waan san akka malee na kabajaa isin ijaaraa lafa kennadhaan hundi lafa san argannee purpodaala lafa sanii tottolchina jennee gaaf ol baanee wanti xiqqoo nurraa eebbate jira waan ol deebina. Ibraahimuu beeka kana waan maraa Ibraahim Ajji. Maarree akkas taate gaafa ol deebitan na dubbistan malee walagarru malee akka gadi hin deebine naa bilbilaati. Isin amma waan amma isin jedhamu wanti guddaan amma isin irratti nu dalaguu qabdani. Ijoollee tana ijoollee dargaggeeyyii tanniin qabanne taanaan homaa wanni dhufu hin jiru gara kaan ammoo tuyyuu isin hin jirtanii bakka isin jirtanitti homaan babbadanii ijoollee ammoo tuyyuu ijoolleen dirqama amma ijoolleen mootummaa kana irratti bakka baay'eedha beeytanii dhiibbatu jira. Dhiibbaa kana keessa ammoo tuyyuu joohariin kunillee gattaa'aan jiru. Wayita kana manni wayita kana mootummaan xiqqoo manni ceemee jedhu kana ijoollee sana fayyadama. Akka inni ijoollee sanatti hin fayyadamne immoo isin ijoollee tanniin nu qopheessitanii haala mijeessitanii naa bilbiltanii leenjii gayaa bakka isin jirtaniif isinillee wajjumaan teettanii leenjii isinillee gorsitanii nullee gorsinee leenjii kenninaaf ijoollee tanniinitti nu jabaadhaa isin waan gara bedhaati waan gara mootummaati guutamuu raawwatamuu qabu nuti raawwannaa waan ammootu ta'uu qabullee amma gartanii biyya nu warra mootummaa biyyichaa miti harkaa qabu namni biyya harkaa qabu isini gartanii nu isinirratti malee bakka isin jirratti nu uummata akka hiikan qabnu. Akkaataatti deemamuu qabullee waliin mari'ataa waan raawwatu ta'uu qabullee wajjin mariimaan geggeessina. Kanaaf wanta ta'uu qabu ammallee waan gara kennaallee nu isinii gochuu qabnu yoo jiraatillee waan akkana irratti kurree waan biyyaati waan bidhaatii miti. Gartanii seenaan bor nu gaafata yoo waan badaa dalane bor seenaan nu gaafata. Kanaaf isinillee seenaa jalaa nu baastanii nullee nama rabbi seenaa jalaa baasu rabbi nu godheeti. Akkaataa jiru mara ijoollee nu qopheessitanii isinillee waan gochuu qabnu akka gootanii uummata akka gorsa keessaniin fudhanna. Kanaaf wanta jiru mara iyyuu tartiiba haalli nu isin mijeessu jiraatullee jiraatillee ifanaa godha rakkoon takka hin jiru. Maali meenu ammoonni goonu. Nu ammallee qara cinqabne malee amma cinqaa ijoollee santu nu injifataa shanen nu injifata jennu hin qabnu. Wanni nu qabnu namni nu injifachiisaa jiru gurbama kana. Joohariin. Gurbaa kana gaafa duraa namni baalitti waamee akka gaariitti kadhajee waan mara godhe anaashu. Gaafa sansiftuun hin jirture. Sifatan dhabee inni illee achi as jijjiirate malee qara nagaa qabaa miire. Amma immoo deebi'eetiniin namni inni baali keessaa takka jedheetiniin warseetiniin jedhu ana reega duraane. Anillee isaayyuu fitti qabee jaaladha gaafa san. Amma isuma jaaladha wanni na jibbisiise waan argitu kana reegi. Warri kaafaa keenya waliin deemu kun isa tokkocha malee namni keenya keessa hin jiru nu amma bara maraa hamoomotuma taanaa ambaa jechatti nu gubaree nuun beektaati. Alla mootummaa keenya ka Oromoo Hayilasillaaseen kenna hin jenne dargin kenna hin jenne wayyaa kenna hin jenne tunaadha lafee teenna yoo isin yallattan jaarsa biyyaa isinit baafnee maa akkana nu gootan isin jechuu dandeenya. Mee maal jenneetiniin kaafaa oo ta'uu dandeenya kaafaa oo daawudii walitti bitti. Ammallee gurgurraa mee atuu laalika. Sirrii jettan. Wanni kun nu dhukkubsanii nuun ta'anii du'a malee hin godhu kana. Ati bad nama umriitti illee turaadhaa waan guddaa saqqabee waan qofa waliin tokkose. Wanni nama keessa seentee nama keessaan baatu ganda baateen qabsaa'u namni bar biyyaaf qabsaaya. Dhugaa seenaa jira. Gaafa qabsoo namni hiriira kana tartiiba deebisee dhimma namaa akka hin duune godhee akka baankiin hin jedhatamne akka makiinaan hin gubamne wayyaanee ariine maaliif dafna biiroo gubnu maaliif dafna makiinota gubnu maaliif dafna jedhee namni tartiiba irra raaba hiree ana.
Eega kana ammallee gaafa saniin injifannee beelli biyya buunaan waggaa tokko keessatti makiinaa 287 seensisee argee bichaan gammoojjii aanaa 8 irra deemaa ba'e. Gammoojjii amma ana tarkaa qaba muluun ishii magaabdulii warri raayituu kun warri daawwee sarar kun warri daawwee qaachan kun warri tokko sawweenaa kun muluun nu harka jira. Amma beeltuu fi sawweenaa makiinaa siinoo lama bitee fi bishaan isaanii qofaaf daata alaa dhufeen amma namarraa guurru. Daawwee sararii tokko kenne kamaal fakkaatu itti gataree siinoo guddicha. Biyya kun martilee nu harka jira wanni ifaanyee illee nu kanaafi. Amma immoo deebi'ee raayituu laga gogeessa bishaan biraa dhabnaan maal naan jette baralleen waan mada nuu goote wanni nu ajjeese bishaanii gaafa caamni jabaatu nama osoo diinni awwaallanaan jette. Kanallee isinii godha jedhee amma laga gogaa ati beektu san calcallii kunoo akitti gaddabama agarte gaafa biyyi waliin dhageen duuka deeme. Akkasitti gaddabaa jedhanii gaafa bishaan kun ittifame gammoojjii buluu as karraranne ka garanaa kana. Warra gara ammoo dalloo mannaa barraaqin bishaan hagas ga'u barraaqi maali miti wayilmaliin bishaan hagas ga'u gaddabaa jedhanii gaafsan kunoo isaan waliin dhaqe'ani warri sunillee akkamitti ministiigeenna naan jedhanii atuun beekta. Kanneen maraaree harkaa qabnaa namni nu amma xiqqoo nu daa'isu magaalaa roobeeti osoo roobi qajeelte mataan qajeelaa biyyi kun martiin qajeela. Kan amma. Mee jidduma kana hajii kiyya waan isiniin jedhu. Mee akkamitti qajeelchan magaalaa roobeeree yoo roobe qajeelte biyya maraan qajeelte jettanii mee falli isin nuu keettanii nu irra deemnu karaa kamii? Maal namni biyya hadhaatu gara mifataami? Qaama bulchiishan keessa bulle qoodni sunuu ilma takkanatti hin fakkaatu ana. Ashannafni miiree takkaleetu bari nutti dhufu injifate. Irra oollee. Banne. Ishii nama seesuu kan ijoollee fi waraana mul'iftu san dhugaatitti fakkaate. Waan bareeda mul'isuu jetteetti inni waan fokkataa mul'ifteetti. Kanaa miidhagti injifate bakka mara gagadii kaba himatti illee mataan dhungatee yaa'ee biyyoo hanqal deetii kun. Wanni anamti hin dabane wanni ijoollee keenya taroobee nu injifannu. Lafa hektaara 40 mangistii irraa nuu mura'a. Nama nuu shanashanu Oromiyaa irraa nu keessa maqaa. Bakka diriichisi barbaadu diriichisi goone bakka ammoo manooraa barbaadu manooraa goone gaarii dhibbaa fi 60 ijoollee tana goone uffatatti deebifnaa simbirtillee mana qabdii muluun ishee hiyyummaa qabdii wanni uffatatti jiru manaa olitti hin jiru ani kana qabane moo si nama ganzaba jettan ganzabaa miti wanni ganzaba nyaattee fixatti mana kana akka isheen hin gurgurretti lafa kana kenninee fi waa itti ijaarrattee luukii 10 itti godhatte ijoolleen harka kennaan baatu gaafa ijoolleen roobee qajeelte gaafa roobee qajeelte abbaan jireenyaa yeroo isin isaa waa argate jaalataa mootummaa keenya lamaan jedha ani kana yaadne keessa. Bakka sirrii gootanii amma ajaa'iba. Amma waan biiroo kennaalee marannaa so'inu. Nullee waan mari'annee qopho'ineetu jira. Waan kana amma maanguddootallee aanarraallee haala mijeessitanii isinumatti bilbila nama biraatti hin bilbillu. Ani nama aanaa kana maraa nama isinii fi gajaartota. Ila jaarsa guddallee miti guutuun godhanne. Aanaa mara keessa jaarsa lama yookaan 3. Jaarsa nafsee qabu kan dur waliin qabsaayaa baane. Kanneen anatti isinii fi namaan rakkataati. Bakka bareeda kan akkasitti qopheessaati. Anumatu isinii bilbila shimallisii wajjillee haasofne karoora waan qabanne jira. Shimallisii wajjillee haasofne karoora waan qabanne jira. Maal taate kam akkasitti waliin deemnu silkii nam kaasu bar silkii nama jalaan kaasu. Silkii maal hojjeta? Silkii hojiileen biiziidha sirrimatti. Xiqqoo numa keessa lebeetanii haalli gaariin hin jiru. Namoonni tokko waa'ee lammaatii wal qabattee namoonni tokko waa dubbatantu jira. Kanaaf nu keessallee haalli gaariin hin jirtu. Tanammoo iyyuu sammuu irratti hin qulqulleeytu yoo rabbi irraa taate. Nama namicha lammaallee naa bilbileeti. Ililleen akka malee sila bo'ate maal taate maaliif jijjiiramte
maaliif namarraa baataati abbaa qabsootii miti wanta namni marti rakkoo qabu waliin hin qabsoofne badalammaa ganumatti dagatte jedhee loliin dhiyoo kana. Ani yoo balleessaa qabaate na hidhaanaan jedhe. Nama madaa maalli ma haasofsiisa waan isaa miti. Sammana waliin laalla amma ati wanni naa gootu. Amma cinqaa akka nafsee keessa jirru qabnu keessa tarree kakaleellee rabbi nu milkeesse. Amma Ibraahimii waliin illee naasoo ittanii Ibraahimillee amma nu bidayii jira. Ani amma kamsaa ol baya waan amma isheen jedhe portugaala kana tolfachuuf. Achitti dhufnee Ibraahimii kiyya kana fidadhee waliin qaqqeenne haasoo inni jedha. Kootta waan ta'uu waan guutuu qabu maraa natti isinii guutaa kootta rakkoon qabu. Bakka akkasitti tolfannee waan nu jenne kanatti haafi waan biraatti tayaallee wal mari'anne jira. Akka gaariitti Ahmadiillee osoo fidanneen ta'a Ahmadii bulchiisaallee osoo fidanneen ta'a meeshaa dura filmannee laalla. Ila haji isin waan isinii ta'u waan biyyaa hin ta'a jettan isin caalan beeynu nu gartanii ajaja keessan hin deemna malee nuti waan isin nuu ta'a jettanii hin deemna malee isin caalan beeynu isin waan isinii ta'u waan biyyaa hin ta'a waan mootummaa kanaa hin ta'a jettan barreessaatii waraqaa irratti namallee biyyallee xiqqaallee guddaallee dargaggeessallee qopheessaatii nutti fidaa koota san booda yoo isin nutti fiddanii wanta kana raawwachuu dhabne san booda nu aalattanii. Amma bakkeen takkittiin dhukkubni keenya eessa beektaan. Namni nama nu harkaa yaasi gurbaa. Gurbaan nu harkaa yaasi nama. Joohariin. Maqaan dha'u hamba silki. Jidduma tanayyuu dubbiin harkaan badaniitti isinii deebi'a. Amma samoona kana waa'ee oomishnni tokko wal qabatee yeroo magaalaa rooba irratti hin banamaa maal waan jedheen haasawwayitu jira. Waan kana keessa quba qabdanii isin dhugaa. Maaltu banama jedha. Miidiyaa oomishnni banuudhaaf. Inni moo. Achirratti hin bannaa jedhan dheenga dhiyootan amma ijoollee walgahii ol waame jedhan rooba irraa. Waan akkanattu jira waan kana keessa waan isin quba qabdan jira waan isin dhukkatan jirtu. Hojii eegalee qara baname jecha dhageenye hojiin eegalle amma hojii eegalchiisaa jira waan jedhamu jira. Gaafa duraa OMN bananna jennee namni birrii guursise ana. Gaafa inni dhufeessatee waliin jiraannaa inni mootummaa waliin jiraalee gaafa sana. Birrii guursisee birrii san raabbocha naa kennee gaafa duraa miliyoona tokko moo ilaalchaanaan jedhe. Maaliif gaddeebi'aa jira oolsaakaa dawaataan gadi isin yaadee bu'u jedhe. Si gaddeebi'ee kuma dhimma shangalfadhaa kaa jedhe. Ufii galche kaan akkana beekaa gaafa duraa badu ufii itti bade ana itti bade. Birrii teenne saniin as dhabanataa jirti. Suni akkaataa isaallee qulqulleessee siifidha. Bakka akkas godhaati. Amma waan isiniin jedhe ta'ama ijoollee dargaggeeyyanii san. Adeemtuun illee kanallee sodaannu jira gaafa ijoollee harkatti haasanne. Kanallee sodaannu banaanu. Amma ila amma maal jennaan jedhi amma walgahii keessinee goonu keessatti. Yoo anima tokkicha malee KFO keessa eenyutu jira duuba isaa daa'utu ibsaatu jira. Maal jennee achitti gallaa nu bara marhamuummotuma taaneetiniin ammummaan nutti taphatti amma wallagga galuu fi wallagga amaanaan maal addaan jirti baalee kiyya maal taatanii jennaa barra. Kan akkasitti waliin boonnamaa. Waan naa gootan hamma sa'aatillee isin harkaa dheeresse. Ammoo ijoollee amma kan barbaannu ijoollee beeytan ijoollee dargaggeessa kana isa jalaa baasuudhaan makaayoon guddaan mootummaan qabatee taa'u. Ijoollee tana yoo osoo beeytanii eeruu naa kennitanii borumaa iftaan ittuyyu waltajjii osoo yaamne amma. Beeytanii maqaa jiraam. Adaamatti waamna yookaan Finfinneetti waamna isin wajjin mari'annee. Adaamaa yookaan Finfinneetti yaamna isin wajjin mari'annee yoo ijoollee maqaa beeytanii eeruu nuu kennitani. Asii proposal dhiyeessinee fi bulchiisa magaalaatti godinatti ergina godinni bulchiisatti haa kennu. Guyyaa lama keessatti akka gara Finfinnee dhufanii walgahii irratti argamanii leenjii fudhatan goosisiifna. Waan amma nu deemnu nama harbaa Adaamaa bulla.